السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتوتا سلطو أب channel بكجرتني تنجيني كيا اسم برا جوس نينجرا إيجار أنتنا برمستا توكو قبل اسمين فنجرا برمستا كنا أكيرام أجمدن أبدين قبا إن شاء الله أنسي يوتيوب كنا يجرا هارايا كنا في نججبيس سنينجرا أكسو مموتو شير سبسكرايب لايك قدا وانت جرون نججبيسا اسنين جنة ilmaan oromoo barumsi kenna ka hardaan tanaa jechaadha akkamitti akka itti paaspoortii namaa itti argachuu dandeettu jechaadha paaspoortii fi iimeelii namaa tokko karaa salphaa ta'een akkaataa itti argachuu dandeettu akkasuma wanta kana jechaadha ani yookiin jechaadha nama jalaa karaa salphaa ta'een akkaataa itti mistira namaatti hordoftaniif isin barsiisaa osoo hin jiraanne isin jechaadha wanta kana isinuu akka of eeggannoo gootan jechaadha liinkota adda addaa messengeraa yeroo hedduu namatti ergama jechaadha kawaan isa hin beekamne jechaadha namatti erganii wanta kana tuqii kana akkana namaan jedha kanaaf wanta akka of eeggannoo illee isiniif ta'uuf wanta kana isin barsiisu jira kanaaf mee amma kirooma keessan keessa seentanii akka itti waliin iimeelii nama akka itti waliin argannu waliin ilaalla kanaaf nafaana turaasiniin jedha kirooma keessa ni seentu yeroo tokkoof kirooma keessan keessa ni seentanii erga kiroomii keessa seentanii jettanii ismeektaa neetettanii itti barreessanii ismeektaa neetettanii itti barreessanii ergasii sarchi gootanii erga ismeektaa neetettanii itti barreessanii kunoo ila akkanatti isinii baasa kunoo akka argaa jirtan kanatti isinii guddisa kunoo akkanatti isinii baasa mee irra gaccuqaas tacha yeroo tokkoof erga inni akkan isinii baaseedhe nafaana turaasiniin jedha osoo akka dogongoraan ta'in qalbiin nafaana turtanii yoo jettan karaa salphaa ta'een jechaadha iimeelii namaatiif paaspoortii namaa argachuu dandeetta erga akkasii isinii baaseedhe kunoo wantoota hedduutu jira sing app ka jedhu kana kunoo sing app ka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastu sing app okay ergasii kunoo sing app kana diqqoo daataa fayyadama wanti jiruuf diqqoo neetworkii na biratti miti dhiifamaa isiniin jedha kunoo jechaadha bakka kana username passportidha kunoo wantoota hedduu nama baasaa isin amma asitti jechaadha username bakka jedhu kanatti maqaa guutuu username mi'an fakkeenyaaf abdii oromoo haa jedhu abdii oromoo jedha bakka kanatti ammoo paaswoordii keessan jechaadha paaswoordii guutuu paaswoordii kabiraa jecha haarawaa akka ta'e 8 ol guutuu qabdanii yookaan 7 fi yookiin 8 ol guutuu qabdanii ani fakkeenyaaf mee barumsumaa fi akkana godhee guutee jira ammallee paaspoortii ma gubbaa kana jechaadha kam ammas guutee kana irra deebitee guuttasitti illee ergasii iimeelii jedha bakka kanatti iimeil jedha argaartan natti fakkaata iimeil jedha iimeelii kana ammootu kanuma guutta jecha kabiraa osoo hin ta'in kanuma kam ammaa kanatti guutta abdii oromoo jedhee akkana jedhee gmail.com jedhaan ergasii bakka kanatti ammootu kunoo umrii keetii jechaadha anime 23 jedhuuni choose the country bakka jedhu kan argaartanii ilaahuun asitti choose the country ka jedhu kan isa kana biyya jirtu jechaadha an Itoophiyaan jira Itoophiyaan filadha Itoophiyaadha ergasii kunoo barreeffama asii kan argaartanii 851 ka jedhu kana boota qullaa kana guuttanii isa kana jechaadha 854 akkana erga guuteettee kunoo sing app ka jedhu kana cuqaastacha erga sing app tuxeettee akkana siif baasa kunoo akkana siif baasa
boota kanatti jechaadha username bakka jedhu kanatti maqaa kan kee ka duratti achi ittiin guutte san itti guutta bakka kanatti abdii jedhaani abdii oromoo jedhee guutee duratti abdii oromoo bakka kanatti ammoo paaspoortii duratti san guutta paaspoortii ka duratti achi guunne san ishee ana guutu ergasii sing app ittaan bakka dikko connection tursiisa kunoo akka ajaa'ibaa kanatti akkanatti isinii baasaa kunoo akka argaa jirtan kanatti jechaadha erga itti kuttanii akkanatti isinii baasaa amma mee inni agartuu jechaadha mee nafaana turaa qalbiidhaan isiniin jira amma ergasii mee as keessaa kunoo bakka sanaa filannu kunoo mee kunoo bakka sanaa filannu isarra yeroo tokko ni cuqaastu jechaadha kunoo akka isin itti baase kan argaa jirtan amma isin jecha yeroo hedduu yeroo wanta filachuu qabdan jechaadha liinkii san akkaataatti namatti erguu qabdan akkaataa namni isa itti tolee jechaadha nama fakkeenyaaf kunoo FIFA World dha isin ammootu jecha wanta namni sun jaalachuu danda'u jechaadha ka inni ergattu qee jechaadha seenee emailiin sunii fi paaspoortii isaa sun akka karaa kan keetti dhufuu danda'u jechaadha kanaaf mee amma waliin ilaalla anammaa mee kuwaasii kana filadhee jira gubbaarraa isaas waan barbaadan gootanii filachuu dandeettan jechaadha mee ammaaf kunoo bakka kana yeroo tokko ni cuqaastan jecha bakka sarchi kana yeroo tokko ni cuqaastanii ergasii kunoo akkan isinii baasa amma liinkii kana itti erguuf jecha kooppi gootanii liinkii kana paasti gootanii isa ergitan jechaadha messenjeraanii nama jala hatu barbaadan sanii jechaadha kunoo kooppi godha fakkeenyaaf liinkicha kana amma messenjera keessa seenii jechaadha nama sanii ergame walumaan ilaallaa nafaana turtanii messenjera keessa seennu yeroo tokkoof erga messenjera keessa seennee liinkicha duratti san akka argattu hin eecha sekondi tokkoof giddiqqoo qabne yennu paasti ka jedhu kana kunoo nu baha koppii duratti koppii godhanne san liinkii duratti koppii godhanne san paasti itti gootan jecha asitti ergasii akkana itti ergitan liinkii duratti san jechaadha amma namicha sanii erginee jirra haa jennu erga akkana itti ergitee kaatee amma amma as keessa seentanii jecha deebitanii kunoo akka ajaa'ibaa kana jechaadha amma iimeelii namicha saniitii fi paaspoortii isaa nuuf fidee jira kunoo gubbaa kanatti argaartanii kunoo argaartanii irra galchuun dhaamee yeroo tokkoof jecha kunoo jecha karaa salphaa ta'een jechaadha kunoo iimeelicha isaallee paaspoortii isaallee kunoo asin nuuf fidee jira kunoo paaspoortii isaallee asin nuuf fidee jira jecha karaa salphaa ta'een akkanatti argachuu dandeettanii jechaadha email namaatii fi paaspoortii namaa karaa salphaa ta'een argachuu dandeettanii asirratti jechaadha wanta kana jechaadha akka irraa of eeddanii isin jedha liinkota adda addaa jecha namni waan barbaadan fakkeessee akkasuma waan atin jaalattu jechaadha yeroo hedduu namatti tolu jechaadha fuula gubbaarra kaa'ee wanta kana ilaaluudhaaf jecha irra gattuqii paaspoortii fi emailii kan kee galchiisin jedha ergasii ammootu qabeetumaan jechaadha karaa salphaa ta'een namicha sanii geessee icciitii kan kee akkas arguu danda'anii kanaaf akka irraa qusattanii isin jedha liinkota adda addaa jechaadha of tuquurraa akka irraa qusattan isin jedha wanta hin beekne tokko jechaadha yaasatan keessa galtanii paaspoortii fi emailii keessan akka itti hin guunne isin jedha kanaaf yoo barumsi kun isinitti tolee jiraate like subscribe share gootanii na jajjabeessaa isin jedha obboleeyyantiyaa assalamu alaikum warahmatullahi